hojjenne yeroo hangamii maal hojjenne yeroo hangamii immoo nu hafaa we know it. Kana sirriitti beekna jechuudha. Kanaaf abdii nurra kaayyadha. Walitti dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf yeroo jettanii deeggarsa mateeriyaalii qofaan laalina. Oromoo taatanii maqaa waraana bilisummaa Oromooni caayaa tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuun nuuf deeggarsa. Isa kaanis bifa kanaan hammachuu yaala. Maallaqa qofaa involve gochuun barbaannu. Kanaan dura dubbadheeran. Har'a yoo ilaaltu ta'e zooniileen kun hundi walii galee guutuu Oromiyaa keessatti irree waraanaa kuma kurnoota hedduu kuni fiingee tokkoon socho'aa jiru baajata mataasaa danda'e qaba. Inni isin achii buuftanii nuu kennitan immoo isa boonas abbummaadha isinii kenna. Itti gumaachitan dafqa illee keessan keessaa cobee biyya ormaa keessatti itoo biyya keessa yaaddanii rakkoo hedduu keessatti waan argatan irraa hir'uu qabaatanii hir'uu keessan irraa waan nuu kennitan abbummaadha isinii kenna. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaa olitti guddata. Guddisuu keessaa waa gumaachitaniitu. Kan kanarraa hafee yeroo hundumaa yeroo walitti dhuftanii yookaan sababa duula tokkootiin yookaan immoo sababa sagantaa wayii tokkootiin qofaa ta'uu hin qabu. Sababa gabrummaa jala jirruu gabrummaa jalaa ba'uuf immoo falmataarra jirruu fi inni kun immoo akeekaaf kaayyoo keenya tokko nu taasisee hiree tokkitti bilisummaa barbaannu biyya keenya Oromiyaa dhuunfachuuf barbaannu qabnuufidha walitti dhufuu qabna. Kanaaf iyyuu duula irbuu shinniigaa si waliin dhaabbannaa keessaa qooda qabaachuu feenaa yeroo jettanii maateeriyaalii yookaan immoo waan mul'ataa ta'e qabatamaa ta'e itti gumaachuutiin qofaa osoo hin taane isin waliin jirra. Akeekaaf kaayyoon isin qabattanii tarkaanfataa jirtanii itti amanna jechuun nuuf jabe. Kanaaf iyyuu bakka jirtan hundumaatti nama hammachuu ofitti qabu isa dallanes isa burjaaja'es isa wallaales yoo bilisummaa Oromootti amana ta'e walabummaa Oromiyaatti ni amana ta'e birmadummaa biyya sanaatti ni amana ta'e aga fedhayyuu haa ta'u diina waliin hin dhaabbatu taanaan garaa bal'adhaa ofitti qaba. Akkuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo ititee dirree irratti hiriira tokkorra dhaabbatee fiingee tokkoon socho'aa jirutti guutummaa addunyaa kanarra Oromoo faca'ee jirus hammachuuf tattaafadha. Isa garuu xannacha ta'e xannachi yoomuu foon hin ta'u muranis hin dhiigu hiddan qabu isa akkasii immoo hoolaa yeeyyii gogaa hoolaa uffatee nu keessa seenuu barbaadu yoomiyyuu jechuudha. Gateettiin qabsoo bilisummaa Oromoo warra akkasii baachuu hin danda'u inni sun rirmee dhaaba keessaatii facaastuu tokkummaatii isii akkasii immoo irratti of kitimaa jechuudha. Garaan laafiinaa fi irratti of kitima. Ololee kabuluu barbaadu. Dhiigaa fi lafee irraa xurii dandalatee buruu ka barbaadu. Inni suni dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Dhiigaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabaachuun immoo gargari. Kanaaf asirratti cichaa dhaabbadhaa jechuudha. Isa amala funyee qabu ofitti qabuu dandeessa garaa bal'attee. Isa rirmee dhaaba keessaa ta'ee garuu nu horfuu barbaadu yoomiyyuu taanaan ekspoos gochaa deemuu fi itti duuluun dirqama jechuudha. Warri akkasii yeeyyii gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbachuu barbaadu. Namni hedduun as keessa jiru baay'een isaa ofimuu kan hin barbaanne. Baay'een isaa ba'aa hedduu baatee ka deemu. Baay'een isaa hir'ina nuti dirree irratti qabnu akka inni ekspoos hin taane dhaawwa keenya duuchee ka deemu. Baay'een isaa waan himamuun irra hin jiraanne hedduu ka hojjetu. Asitti himuun kan hin danda'amne hedduu ka hojjetu jechuudha. Namni hedduun as keessa jirtan akkasi. Isa kaan diida taa'ee akkasumattiin immoo illeensa bubbisu akkasii iddoo itti bubbisutti waan inni nama fayyadu jiraachuu danda'a. Dubbisa. Isa garuu rirma dhaaba keessaa ta'ee nu kuffisuuf bubbisu yoomiyyuu taanaan faayideen duuban deebi'ina. Itti duulaa jechuudha. Dirreen qabsoo, dirree walootii, dirree walta'insaatii, dirree fiingee tokkoon socho'aa jirru, irbuun shinniigaa, inni hogganoonni keenya cichoomina waliin dhaabbachuu Oromummaa nu barsiisanii kan itti deebi'ee haaromedha. Duulli keenya duula milkii qabu, duula injifannoo qabu. Qaama sagantaa adeemsa qabsoo waggoota hanganaatti iddoo hanganaa qabuu qaba Oromoon jennee karoorfanne keessaa tokko. Kuni yeroo irraa yerootti sadarkaa isaa eegee ni dhufa. Baay'inni duula keenya miila naannoo gammoojjii Oromiyaa keessatti miti. Naannoo warra handhuura nu ciniinee handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhiyaateeti. Taphni kana booddee hedduunsaa gara sanatti ta'a. Hangi har'a lolaa turre, hangi har'a duulaa turre, hangi har'a dhiiga dhangala'aa lafee cabaaf lubbuu dhabaa turre, isteeppiinsaa inni gammoojjii keessaa achi baadiyaa Oromiyaa keessaa xumurateera. Inni kuunnoo jedhanii faggootti ilaalan kunootii jedhanii of biratti arguun dirqama waan ta'eef sana ta'uuf deema. Duulli keenya inni itti aanu baay'inaan bakka handhuura ciniinamne handhuura irraa silmii sana bakkatti of buqqisuu dandeenyu iddooma waliin beeknu sanatti ta'a jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa qarqara daangaarra hin jiru. Warra akka Biraanuu Juulaa fa'aa Wallagga keessaa baasnee eessa keessaa baasnee ni ba'e sirri hin darbe bira. Birgeediin hedduun isaa kan inni jiru amma riphisee akka ibiddaa dibameetu Finfinnee jala jira. Hin jiru Wallagga keessa Gujii keessa. Kan Wallagga keessa Gujii keessa jiru isa reef leenji'ee waraanummaa dhukaasa shaakalaa jirudha.
ibiddi inni dibamee taa'u mukullichi gurguddaan siitti saaqan jennaani irree namaa nyaatu idduma jiru jira jechuudha. Harri kanan Finfinnee kan waraanni bilisummaa Oromoo hin marsine hin jirtu gaafa dho'e boobaa bulguu jalaa dhufa. Gaafa dho'e akka dubbicha mammaaksa bulguu dhagaan sun mana isaa keessaa irra bu'eeti. Uummanni Oromoo isii kana beeka. Yeroo warri jeneraala, ministeera, kaabinee, bulchaa gandaa jinniin bahee ofirratti diddigu uummanni Oromoo ni kolfa. Du'aa jiraa'ee maaliif barii jaladha? Dukkanatu hammaata waan ta'eef. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirru taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenyeerra jechuudha. Mootummaan kanaan dura waan inni itti rarra'ee turetu ture. Caaseffamni biyyittii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee ture. Wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru suni amma humna waraanaa sana keessaan seenanii borboranii muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaaltu. Rirni garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru jabina mukichaa sana argisiisu nyaatee boossotee gaafa inni biyyoota eegadi bahee argitaa jechuudha. Mootummaan kun akkasi. Amma sadarkaa bara dargii gaa jaarroleen as keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana godhachuu achii booddee gara jiruutti deeme mallattoo sanatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafanni jimaa qabu baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojiin qabu barnoota hin qabu haala akkasiitiin dargaggeessa barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii carraan jirtu waraana ta'uu qofaa akka ta'etti mootummaan qopheeffate kun bakka jiru hundumaatti guutummaa biyyittii keessatti nama qaamni illee hir'uu dabalatee jechuudha. Waraana godhachuu fida qabaa jira beektu kana. Walakkaa waraana sanaa garuu waraana keenya ta'an shakkiin Oromoo. Nassiniin jedhe. Inni amaarti sirootuu yataataquutu sirootuu yiffattaal jettuu asitti ta'a jechuudha. Walakkaan isaa. Kanaaf waan hojjennu beekna ani isiniin jedhe abdii nurra kaayyadha. Duulli irbuu shinniigaa nun tuttuqinaa jirraa jechuu maafi. Duula keenya meejar ta'e miti. Maayinari inni kun. Ololuma uummanni Oromoo maali dhiiroo hin jirtanii isinii ennaa fiippiin akkasii burraaqee miidiyaarraa iyyuu jennaanuma dhadeebbiitti kennine jechuu gabaabaa dubbi. Major operation in siege itti qophaa'a waan qabdan hundumaan kanuma isiniin jechuu barbaada. Fayyaa ta'a kanaa olitti yeroo keessan fudhachuun barbaadu ulfaadhaa sagantaa bareedaa qabaadhaan isiniin jedha. Egaa kanarraa kaafee waan addaa hin qabu na of kalchaa sagantaa keessan immoo naannoon kiyya nagumaa hirmaachuun hin danda'a. Kanaa booddee mana keessa taa'ee dhaggeeffadhaa jechuu sii deebisee jaam jireenya galatoomi. My name is Bailey. Eeran bilisummaa Oromoo as keessatti dhaggeeffadhu. Uummata keef ajajan. Uummata keef waan ta'u hojjedhu. Uummatatti daba hin yaadin. Uummataaf hojjedhu. Uummataaf dhaabbadhu. Yoo uummataaf waan gaarii hojjette dhaaba abaaboof waan gaarii hojjettu. Kana kuma qabaadhu. Uummata keenyaan alatti wanti goonu tattallii hin jiru jechuudha. Inni nyaachise, inni obaase uummata keenya malee qaamni biraan hin jiru. Ammas nageenya uummata keenya eeguudhaaf boodatti hin deebinu.
nu bohaarsiistan kan waan hubachiistan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Akkasuma dhaggeeffattoonni dhangaa torbaanii maatiin dhangaa torbaanii kan pilaatfoormii adda addaa irratti qophooftanii haala isinii mijate mara keessatti mana keessan teessan bakka hojii keessan teessanii dhangatti bohaartan marti keessanuu bakka torbaan naannofnee walitti deebine ni eebbifannaa. Rabbiin nuuf haa eebbisu, rabbiin nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu, inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii milkii qabu nuuf haa ta'u, marii akeekaa fi kaayoo takkaaf waliin mari'annu, marii biyya takkaa fi biyyoo tokkoof waliin falmannu nuuf haa milkaa'u. Waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo humna rabbiitii wajjin rasaasni tokkichiisaan dhufaasan kumoota diina keenya haa barbadeessu. Kan diinota keenya ammoo uummata keenyaa ta'e waraana keenya hin argatini. Gidiraa Minilikta afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin diignee Oromiyaa walabaa ni ijaarra. Galma Minilik diignaa galma abbaa gadaa ijaarrannaa. Oromiyaan biyya Oromoon saba gadaan gadaa ulfinaatii ulfaadhaa galatooma jaalfatiif ta'e. Thank you. Hayyee ulfaadhu galatoomii jaalalisee eebbikee haphee taa'ee nutti haa qabatu. Jaalbarii bilisummaa yoo as keessa jiraate maayikii fudhadhu. Welcome back nagaan nu dhufteedha jenuu kufi. Barii bilisummaa maayikiin kee of niitii gubbaa jira. Niitii irraa kaasii ittiin fufuu dandeessa dabaleen keetii galatoo. Tole hayyee ulfaadhaa kabajamaa. Baga nagaan nu eddani jedheen eegalaanis haala yeroo ammaa irraa ka'uu yoon ibsuus ni barbaade. Egaa qabsoon bilisummaa Oromoo durii irraa kaasee hanga har'aatti ittuma jira. Dirree qabsoo Oromoo keessatti kanneen hidhatanii diina saba Oromoo lolaa jiran ittuma jiru. Kanneen hin hidhatin jiran immoo qabsoo saba kanaa hirmaachuudhaan bakka jiru jiraatee dirqama isaa bahachuun waan qabsichaa fi barbaachisu bahachaa gumaacha barbaachisus gumaachaa jira. Haala yeroo ammaa kana irratti immoo olola diinni yeroo ammaa kana oofaa jiru irratti uummati burjaajessuudhaaf akka uummatichi haalichi gaaffiitti ta'ee olola kanaan burjaaja'uu fi karoora waamee qabaafachuudhaan olola hedduu oofaa jira jechuudha sirni abbaa irree kun. Garuu immoo hin karoorse malee hin yaale malee hin milkoofne hin milkaa'ullee. Isa kana irratti olola kijibaa kanaan akka uummanni keenya beekaas ta'u wallaalaan akka hin burjaajofneef qeerroon bilisummaa Oromoo bakka jirutti hawaasa keessa jirutti ololli sirni nama nyaataa kun sobee fakkeessuun aangoo dheereffachuuf jecha yaalii waamee yaalee dadhabeeti olola oofee uummata burjaajessuudhaa fi karoorfatee itti jiru kana soba ta'uu isaa qeerroon bilisummaa Oromoo uummataa fi ifa gochuudha jechuudha. Gamoonumaan akka ifa ta'uufiin ibsee darba. Dhibba uummanni keenyi olola jarittii irratti beekeeraa qofa osoo hin taane ammallee mootummichi mootummaa nama ajjeesaa qabeenya saamaa sobee immoo nagaa labsu ta'uu isaa uummata barsiisuuf ifa gochuufiidha jechuudha. Nutis olola sirni hattuun konoleen Abiyyi baasee firfirsaa jiru kana irratti gufuu ta'uu qabnaa jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo ololli sirnichaa kun soba ta'uusaa mirkaneessuuf karaa gama isaatiin qeerroon waan faallaa kana ta'e oofuu qaba. Ololli jaraa soba jenneenus kan isaan kan wal fakkaatu olola isaan oofaniin kan wal fakkaatu oofna osoo hin taane waa sadiinii dursinaa jechuudha. Innis maali yoo jettani tokko waan dhugaa haasofna, inni lammeessoo waan dhugaa hojjenna, inni sadaffaa immoo karaa dhugaarra deemnaa jechuudha. Kanaaf waan olola PP'tti faallessu bifa sooshaal miidiyaas haa ta'u qaamaanis akkaataa danda'ameen uummata keenyaaf ifa gochuu qabnaa jechuudha. Akkasiin PP'tti hurrii haguuguu dandeenya. Kanaafiyyuu egeree qabsichaaf immoo Oromiyaa walaba taate ijaaruudha waan ta'eef Oromiyaa walaba taate kana ijaaruuf immoo wantoota kana sadan beekuutu nu barbaachisa. Isaanis birmadummaa, walabummaa fi bilisummaadha jechuudha. Walabummaa jechuun hacuuccaa dhiibbaa qaama kamiirraayyuu walaba ta'uu jechuudha. Birmadummaan immoo daangaan keenya daangaan Oromiyaa kabajamee jechuudha. Bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti daangaan Oromiyaa kan kabajamu jechuun qabxiin kun sadan kan ibsu amma baay'een kan hin hubanne PP'n maal jetti isinitti fakkaate OPDO durii fi Oromoon bilisoomeeraa jetti. Afaan isaan dubbateera hin gahaa jetti jechuudha. Qabsoon keenya immoo kana miti. Kun keessaa tokko garuu immoo walabummaa.